Jara na iyo asina basa. Ang sodatan jira. Simpira ala kuno tikala. Sila sa kanalala. La denu jiru la. Ay sodata tu manjira. Gede tu mana na fidani और का कैसा जी Habibi lah akan dhaabate mukichi osuma bosona keessa deemnu namni as jala darba kellaadha kellaa rabbi tolche gara fafaateetti darbuudha kun kellaadha asitti nama dhaabate qaraxa fuudhu dhabame malee yeroo dhiyootti faafaaticha irratti immoo yoo misoomfame asitti qaraxaanuma dhufee fuudha asiin abbaa tamaamtota asiin haadha fumaatu teessi. Egaa jarri keenya daawwannaa keenya godina Iluu Abbaaboor keessatti taasisaa jirruuni aanaa Nadhiinoonnoo geenyeerra. Aanaa Nadhiinoonnoo kana wanti adda isii godhu aanolee godina Iluu Abbaaboor keessaa bosona uumamaa bosona guddaa akkuma isin argitan kana amma asiin faafaateetti deemaa jirra. Faafaatee guddaatu jira jedhan achi dhannanaan jenna bareeda gamaal koogiroonaan silaa bootti qaba jaruma caammaa sakaa kanaatiin deemutu rakkata malee aneessayyuu nan dhaqaan jedheeniin isaan kun bulchaa bulchiinsa aanaa Nadhiinoonnooti. Aanaan kun aanaa qabeenya uumamaatiin badhaatuudha. Bosona uumamaa lafa waliigalaa isheen qabdu keessaa hektaaraa 279 kan bosona uumamaatiin haguugamee jiru. Lafa isheen qabdu keessaa parsantii 95 bosona uumamaa kanaa jechuudha. Kanarraa kaasee qabeenya uumamaa guddaadha kan aanaan keenya qabdu. Bosona qabeenya uumamaa kana keessa immoo fincaawwan gurguddaa xinnaate aanaa kana keessa qofa naannoo fincaa'aa 6-7 oltu jira jechuudha. Immoo gaaffii tokkoon isin gaafadha. Haa ta'u bosonni kun akkamitti akka kanatti kunuunfamee eegamuu danda'e? Akaakileef abaabileedhaan dabarsaan kana achi dhufeedha. Sirna ittiin bosonni kun eegamuu qaba. Sirni nu ittiin hawaasni keenya akaakileen keenya abaabileen keenya bosona kana eeganii akaakileerraa abaabileerraa akaakileerraa abbaarraa ilmatti jecha achi as dhufe daga jedhama jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya immoo aadaa isaatiin bosona uumamaa kana baay'ee jaallataa, baay'ee kunuunsaa, akka dhala isaatti ilaala. Ofii isaatiin muka ofii isaatiin akka barbaadetti hin jigsu. Yoollee kan jigsu ta'e immoo ofii isaatii bakka buusaa kan inni deemu wanna ta'eedhaa fi akkaataa kanaatiin kan inni eegamaa achi as dhufe jechuudha. Aanaa kana keessatti sababaa bosona kanaatiif waggaa keessaa ji'a 9 guutuu roobaa jedhan bakka fincaatti deemaa jirra. Kunoo akkasiin argitan mukkeen babbareedaa magariisaan kan haguugame. Goda gahu malee silaa sababa sabni kun. Meelaa faafaatee kana ilaalaa. Faafaatee soor qofa namni beeka. Faafaatee soor irraa faafaatee isa kana wanti adda godhu holqa akkuma isin argitan kana holqa bareedaa qaba. Ajala buluudhumaaf hunda'a. Godina Iluu Abbaaboor dhuftanii karaan fagoodha jettanii hin dhiisina. Aanaa Nadhiinoonnoo qotaatti daawwataa. Dachiin fi parsantiin guddaan kan bosonaan haguugamee jiru faafaatee jaa'ul aanaa kana keessa kan jiru keessaa kun faafaatee isa tokko. Akkuma isin argitan.
Dhabtaa walirratti. Kun jaajirtaa? Dhumuudha hin jiru. Aanaa nadhii noonnoo yoo dhuftan. Dammiiluu abbaa boorasii baay'ee. Damma akka kana bareedu la. Mi'asuma ilaala. Calluma jedhaati damma kana ilaala. La. Argitaniiti. Egaa dammi aanaa kana keessatti waggaa guutuu jira. Waggaa guutuu damma. Kanaaf aanaa nadhii noonnoo namni dhuftan dammaan, dhadhaan, bunaan simatamtu. Godina Iluu Abbaaboor aanaa nadhii noonnoo kottaa fi daawwadhaa isiniin jennaa. Bosona uumamaa kana keessaa immoo bu'aa maal argamaa waan jedhu dammi kun damma bosonaati. Damma uumamaa jechuudha. Bosona uumamaarraa kan argamudha. Kan biraas bunnis jira, ogiyoon jira. Bu'aan bosona kana keessaa argamu hedduudha. Kanarraa kaasee bu'aa bosonaa kanatti fayyadamee hawaasni keenya kan bosona kanallee eegee kunuunsee jiraachisaa jiru jechuudha. Waggaatti yoo xinnaate marsaa 4-5 horii kan inni oomishamu dammi kun waan. Aanaa nadhii noonnoo dhufanii daawwachuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Hojii gaarii hojjettan. Godina Iluu Abbaaboor keessa aanaa nadhii noonnoo wanta adda godhu bosona uumamaa parsantii 95 ol. Aanicha keessa kan haguugee jiru parsantii 95 ol bosona uumamaa akkuma sila bulchaan kaasan. Abbaata maamii waadan warra abbiftanii barsiisaniif Iluu Abbaaborii ba'an jiru. Wih, maal inni kun? Wih, maal inni kun? Bineensi wayii keessa dhibaan jechuudha. Wih. Wih, maal inni kun? Inna kina nama lasu debi boti. Ini semua ni. Oh iya ini jo. Oh kita nak jelas sikit. Mali ni jo. Bereca amma. Tapi mali ni pun. Wih. La ilaha illallah. Egaa jarri kee godina Iluu Abbaaboori aanaa nadhii noonnoo jira. Harkiyyuu nadhiinu ta'eeyyuu mi'a facaa'a. Laa iddeen nuyi jirru laa. Sodaataatuman jira. Giddiidhumaan as na fidanii holqa keessa jiru. Godina kana dhuftanii yoo kana hin daawwanne maaliif hojii godina Iluu Abbaaboor dhuftan? Laa asiin holqa keessa holqi jira laa. Ummataanis haa ta'u holqa miti keessa ol holqamee akka gaagura akka biirii ol. Biiriin gadi qotama miti inni kun immoo ol qotamee bineensatu keessa jiraata kunoo simbiraa halkan. Akkuma isin argitan asiin jechuudha. Simbiraa halkan kunooti kala. Jarana asiin baasa. An sodaataan jira. Ada kuma nagaattee anasitti galeera firaashinaa fida. Sayyidee hambeel karaamaa yaa sayyidee hambeel karaamaa sayyidee. Abbaan tamaan mana gadhiisanii holqa keessa galaniif. Maa kana holqa mana maaliif an ofii kooti dadhabee ijaarraa dhabboosa rabbi ijaare keessan jiraatu an. Holqa kana rabbitu ijaare. Asiin faafaatee qaba. Faranjiinis akka kanaa otoo argatte firaashuma fudhattee itti galte. Heeraf. Jadi kan? Ilan kumari. Ay, mabuda pada mau di bagasi. Ilan sa kanalala. Godina Iluu Abbaaboor aanaa nadhii noonnoo jirra. Ilaa faafaatee kana ilaalaa. Holqatu jira. Faafaatee guddaa kana bosonatu jira. Godina Iluu Abbaaboor aanaa nadhii noonnoo keessa yoo dhuftan faafaatee guddaa akka kanaa kan holqa qabu. Aanaa kanatti maaliif anan hin dhalanneedha amma kan na dallansiisee na boosisaa jiru. Rabbi khalqa rabbii kana takkaan namni dhufee argee waa tokko hojiirra oolchine. Wanta akkanaa amma akka godina Iluu Abbaabooritti akka aanaa nadhii noonnootti wanta akkanaa jiranneef hin yaadu.
Kanaaf akkuma argitan kana waan rabbi uume kana waan nama kumaatamaan nyaatu holqa kana kumaa meeqa nama qabu. Bokkaan kun roobni kun immoo irra keessaan darbee akkama bokkaa samii roobuu irra keessaan bowwaatee qabu kun hin jiru wanta akkanaa bareeda. Biyya kanaa egaa mootummaan takkaa dhufee asitti argee wanti mootummaan kana silaa turizimiidhaaf waan hojiirra oolu ture. Biyyattii kana bu'aa guddaa kan qabu ture. Biyya alaatiif turistoonni dhufanii kan daawwatan ture. Isa kanaaf amma gaajja isin dhuftanii wanti kun hojiirra oole inni yaama. Holqa isaa jala kunoo dhaabii namaatiin, qophansii namaatiin, daa'imuu namaatiin hanga ga'utti holqi isaa bal'aadha. Parsantiin 95 aanattiin bosonaan haguugamee jira. Parsantii 5 qofarra ilmi namaa jiraata. Aanaa kana aanaalee Oromiyaa keessaa kan addatti godhu isii kan aanaa qabadha. Hawaasni biyya kanaas immoo aadaa waliin jireenyaa qabaachuu irratti, aadaa ayyaana walii kabajuu irratti waliin nyaata, waliin luga amantaa waliin qoodu, gadda irratti waliin hirmaata, gammachuu irratti walitti hirmaata. Qabadhi manii turkiitiin dhaabbanni Itiyoo Telekoomiif Safaariikoom godina Iluu Abbaaboor keessatti ni turkii aanulee hunda keessatti akka isin waliin nu geessan amaanaa isiniin jedha. Ilaa dhaabbanni Itiyoo Telekoom diddanu Safaariikoomiin fayyadamnaa beekaa. Wal dorgomaatti qottaa asitti ni turkii bareedaa nu dhaabaan isiniin jedha. Abbaa tamaamiin daa'ima irraa kaasee hanga maanguddootaatti kan namni hordofu dhugaa qabatamaan isaan dhiyeessan dhugaa qabatamaa hawaasa keenya keessa jiru jechuudha. Dhugaa qabatamaa hawaasa keenya keessa jiru miidiyaadhaan kanatti hoogganamee gaafa dhiyaatu immoo hawaasni kanarraa kaasee jaalala guddaa kan inni qabu jechuudha. Makiinaa abbaa tamaamiin gaafa arganu nama gurguddaadhaa olitti daa'ima waggaa 5 gadiitu isaan waamaa ture jechuudha. Akka caalaa ta'e yeroo magaalaa kanas gallu daa'imman xixiqqoodha maqaa isaanii waamaa kan daandiitti yaa'e jechuudha. Inni kun hangam miidiyaa hawaasaa irratti jaalala akka isaan qaban agarsiisa jechuudha. Abbaa tamaamii wal qabate aadaa duudhaa Oromoo Oromiyaa keessa jiru baasanii mul'isuu keessatti nama gahee olaanaa qabu dhugaadhaaf taanaan jechuudha. Bosona kana keessa albuudaa baay'ee gati jabeeyyii qaban gurguddaa hedduudha kan jiru. Garuu baasanii mul'isuun danda'ama. Aanaalee godina Iluu Abbaaboor keessa jiran keessaa aanaa Iluu addaa yoo jenne hojii hin taane waan qabatan argamu. Leenci jira, qeerransi jira, gafarsi jira, bineensa garaagaraa jira. Qorannoo kan dhulanu qabeenya uumamaa hedduu jiru. Qorichaa dhala jira baatama. Qorichaa dhala yeroo dhukkubsatti wal wallaanu hedduu jira jechuudha. Isaan garuu dhageenyi danda'an geessu qabeenya Oromiyaan qabdu waan dhiinonnoo keessa jiru Iluu Abbaaboorin keessa jiru argachuu qaba jedhanii dhiinonnoo dhufanii waan ta'eef ammallee irra deebi'aati haamlee yaa kennaa. Aanaa kana kan adda godhu an dhaga'een beeku akkuma Oromiyaatti. Aanaa bosona akka kanaa qabdu dhugaa dhaga'een beeku. Aanaa tokko parsantii 95 bosonaan haguugamtee namni parsantii 5 irra jiraatu jechuun takkaan dhageenya.